keenya jireenyi buddeena miti, keenya jireenyi birrii miti, keenya jireenyi makiinaa mana miti. Kan kiristaanotaa jireenyi ifa fuula Waaqayyooti. Faarsaa 17:15 gaafa dubbiftan akkas jedha Daawit. Yeroon fuula kee argu nan quufa'edha. Nyaattee quufuu kan dadhabde, uffattee si ta'uu kan dadhabe, hojjettee boqochuu kan dadhabde, guyyaa kanaa kaasee fuulli ifa Waaqayyoo siif deebi'u. Siif deebi'u. Baay'een fuula Waaqayyoo waan dhabeef hin nyaata garuu hin quufu, hin uffata ittiin oo'u, hin argata garuu hin boqotu. Fuulli Waaqayyoo gaafa si deebi'u raafuuf qixxaa nyaattee hin quufta, ituun uffatin sitti oo'a. Kanaaf mana keef, dhala keef, jireenya keef fuulli ifa Waaqayyoo adeebi'u ganama kanaa, adeebi'u ganama kanaa, adeebi'u ganama kanaa, adeebi'u ganama kanaa.